الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد فحياكم الله جميعا رب تولا قرتني نرتها أولو تولا الدنيا فآخرة ربي نرتها أولو قبل وانكية كانت أنصر إن شاء الله مالي أرقو يان خمسة على نانجتني وان كنا وان درانس قويا خمسة كان دبنو تك إن ديفنو إن شاء الله ما دبنا إيجت أم هاجرة إن ديفنو ما هسوينا إن شاء الله هركا بوسا أمامي هركا قدي بوسا هركا قدي بوسا هركا قدي بوسا قرام كيستي آمين جرا garaa keessatti aamin jedha yoo du'aa irraan dhufe yaa Allah garaa keessatti aamin jechuu beeytanii isin maa inni wanni karaa keessatti hojjetu garaa keessatti wanni hojjetu wanni oli mul'ifne maa inni kiyya haa ta'u jetta Muzeyfa ayyeega insha Allah harka buusaa baarakallahu fiikum بسم الله الرحمن الرحيم إرد بي أما اللي مقارب بيتين جلقبة إن شاء الله تعالى تربان أرآ يوكا جمعة تريج جودة فرتون أبا منا هذا منا هرك أكمت قلودا دها أكمت هاتي منا فرتو أبا منا كيرو فيت بنت يرو فيت شفت أكملت قولوا دندتي يا دجال الراحة سينجتشو أكس من اتفاقاتا وأفريشن حق واجهتها سينجر نمني وان سني يادة تجرتن يم نمني وان سني يادة تنجرتني مودا قتني ما جتن هي يادة أم هاجرة يا الله أم هاجران تني نيادتي ما شاء الله نمني براو نمني يادة تنجرتني واشن واجه دبده واسنين ما إني مالفا دغني أوكنا جديد وانا كنا كم دغتي مال جرو كبدا يوري مكان كين ما نمني برا نمني يادة تكتكنا بريسا تكتكنا كنا نمني يادة نمني يادتا يوكا هي يادا النتاتي أنو إثي يادتا جيسا أسرة الحسناء يادتا أم هاجرة لما هاي واحد دو دبن جيشو أمال غاري قباتشو كان مليه ماينين والربين إثيد أفقود جارسو مفقتا يوكا هي سمكنا يوكا غرتني كما isii dura taa'eetin hin jedhu kana yoo inni laafaallee ta'e qooda rabbiin isii qoode waan rabbiin isii qoodetti gartanii sabbaruu jaalachuufaa waan wajjin dabarsan dagachuu dhabuufaa beellama yookaa waan wajjin duraan dabarsan yoo inni har'a gartanii hiyyoomate yookaa fayyaa dhabe waanuma durii san yaadattee har'a gartanii wajjin jiraachuufaa isa jechuufaa akkuma san dubartii tahuuf beekuufaa kanniin faa qaraane dhumarratti jahaffaarratti wanni nuti dhaabne akkas yaada baraka dubartii tahuuf beekuufaa jennee qaraane eeganaa warra isaallee kabajuu jennee qaraane jahaffaadha dhaamsa isinii dhaamu obboleetti akhiraa qabadhu kana dhaamsa isinii dhaamame waan taateef akkaataa kanaan malee abbaa mana keetii qulfii yookaa bantuu isaa harkaa qabaachuu hin dandeettu gara fedhe si harkaa lixa yoo kanniin harkaa qabaatte ammoo ufumaa banattee ufumaa cufatta qalbii isaa akkasitti uf beeyteetiin waan kana qabattee itti fayyadamuu qabdare hedduun kenna dawaa dhiifneetiin baraa dhibee himanna
odoo dawaan nu bira jiru dhibee himannee olii gadi deemnee qaayina laakiin dawaan shari'aan teenna karaa nuu goote ka rabbiin keenna nuu dubbate harkuma keenna jira yoo dawaa kana wallaalle namni baraani du'a yoo dawaa wallaale dhibee ufiillee yoo ofitti wallaale dawaan hin argamu waan kanaaf jecha dawaa shari'aa keennaa kana yoo godhanne ni wayyoina jechuu yookaan abbaa manaa wantoota amma jennu kana harkaa yoon qabaatin abbaa barbaaddetti qulfi isaa banataa khalaasati nagayatti ofirraa taa'ati ijoollee ta'e wajjin inni gaa waan rabbi isaa fedhe ta'e akkasani baarakallahu fiikum yaa obboleewwan kiyya sa'atiin tuni sa'atii akkanumaa waan gurri namaa yoo dhagahee jaalatu jenneetuma itti gartanii raahaa godhuu odoo hin tahin bu'aa keessaa buufannee itti fayyadamuu qabna yoo duraan irra jiraannillee itti jajjabaatuu qabna yoo irra hin jiraatin illee itti dacha'uu qabna jechuu bultii jechuu waan laaftuu kanaa miti nabiyyoonni rabbiillee bultii godhatanii jiranii hedduun keennaarra namni gartanii bultii tana maal isii godhaa yu'an wanni waan badduudha jedheetiin hin laalutu jira laakiin ammoo namichi suni musiibaa keessa jira hin sobaa musiibaa keessa jira warri bultii godhachuu dideetiin waggaa 40 waggaa 30 waggaa 50 taa'u musiibaa keessa jira karaa hin beeyneen kanaaf jechuun yaa obboleewwan kiyya nabiyyoonni rabbii hundi isaaniituyyuu garii malee nama rabbiin kenna keessaa hin godhiniif malee warra qabanii keessattuu nabiyyallaahi Suleymaaniin faa yoo ka fudhannu taate dubartii meeqa qaba nabi Suleymaan dubartii 100 qaba jechuu duuba nabiyyiin kennoo dubartii meeqa qaban dubartii 9 fuudhan jechuu akkuma kana ma'anaan kanaa wanni inni irratti nu qajeelchu dubartiin hattaa nabiyyoonni rabbii warri rabbii kennaaf ibaadaa godhan sun illee dubartii irraa hin qulqullooyne jechuu namni ani ibaadaa rabbii godha dubartiin ibaadaa rabbii irraa nashaa galti ilmi irraa nashaa galti barumsa irraa nashaa galti jedhu matama isaattu likkii hin jirre isumatu gartanii likkii hin hojjanne jechuu hedduudha gartanii ummanni rabbii guddaatti amananii rizqii rabbitu fidaa beekanii warra wal qunnamanii warra ofii argatanii warra fuudhan karaa haadhaan barumsa isaaniitti illee gahan ilmi namaa tokko haga fedhellee duniyaa haa qabaatu haga fedhellee ani fedhii dubartii hin qabu haa jedhu yoo dubartiin bira hin jiraatin jiruun isaa gartanii jiruu gammachuutii miti kanaaf rabbiin kenna guddaan subhaanahu wa ta'aalaa abbaa kenna aadamiin jaannatatti gartanii haadhateen hawwaa isarraa uumeef jaannatuma hagas gahuu yoo galan fuuldurumattuu guyyaa qiyaamaatu rabbiin kenna maariif xuuraleeynii jannataa godhe dubartii nam tokkochi dubartii 72 fuudhaa jannata keessatti xuuraleeyniin fa'atu keessa jira maaliif jennaan jannatuma sanuu yoo galan qananiin tokkoffaan gartanii dubartiidha jechuu qananiin tokkoffaan dubartiidha namni addunyaadhaan ani qanani'ee haati manaa na bira jiraachuu dhabuudhaan jedheetiniin mataa isaa keessa yaade khayaala jechuu kun khayaal yookaan waan akka siribii mataa isaa keessa deemaati malee namichaan sun ufitti hin beeyne rakkoo qaba jechuu yaa obboleewwan akhiraa kanarraa ka'uudhaan sagantaa guyyaa kamsaa kana bi'iznillaahi ta'aalaa waa'ee bultii kana haasawuu jalqabne ahammiyyaa waan qabduuf waan hedduu nama yaachisuuf jecha ummanni nabiyyallaahi Muhammad rasuulli nuu dhaamanii fuudhaa heerumaa ani guyyaa qiyaamaa isiniin ummata baay'effadhaa horaa jedhan rasuulli rabbii sallallahu alayhi wasallam kanaaf yaa ikhwatii fillah ummanni duraanii ujoollee horuun akka waan ni'maatti ilaala garuu har'a dubbiin faallaa garagaltee ujoollee horuun akka waan niqmaa yookaan musiibaa wahiitti ilaalaa jirra kun hundinuu wanni taheef iimaanatu ir'ate rabbii kennatu razzaqa jechuutu ir'ate kawaa kennu kawaa dhorgatu rabbii kenna jechuutuyyuu mataa namaa keessaa ir'ate kanaaf jecha namni gartanii kun fuudharraa baqatee tuun illee heerumarraa baqattee ikhwatii fillaahi odoo shari'aa islaamaa jala deemne odoo gartanii diin rasuula rabbii qabanneetiniin fuulduratti kadeemnu taate kun hundinuu nurratti hin argamu rasuulli rabbii sallallahu alayhi wasallam maal jedha yoo namni gartanii diin isaa jaalattan isinitti dhufe heerumsiisaa dubartii jedhan illaa taf'aluu yoo akkas dalaguu baattan fitnaa heddutu argama dachii keessatti jedhan kanaaf ikhwatii fillah mee maal jettan isin nama gartanii waggaa 40 taa'u odoo hin fuune
hujjaan isaa maa inni beeytu waa harkaan qabu jedha maallaqa harkaan qabu mana akkana ijaaradhu malee hin fuudhu jedha mana san ijaarattee keessa galtee itti fuutaa qaxaroo qabaa namichi sun beellama rabbiin biraa qaba mana kana ni geeffattaa yookaan barumsa kana ni geeffattaa rabbiin biraa beellama qaba laa abadan nabiyyoonni rabbii waan akkanaatti nun ajanye jechuu sahaabaan rasuulaa waan akkanaa mataa isaanii keessa hin yaane iimaana keenyatti waan daciifa ta'eefi kanaaf ikhwatii fillaa guyyaa as dura dabre bantuun yookaan furtuun qalbii abbaa manaa haadha manaa akkamitti harkatti deeffachuu dandeettii irraa erga dubbanne san keessa abbaa mana isii warra isaa kabajuudha jenne warra isaa kabajuun hedduu gartanii bantuu haadha manaa harkatti deebisaaf dubartiin muslimaa dubartiin aqlii qabdu dubartiin qaruuteen maal godhuu qabdi warra abbaa mana isaa kabajuu qabdi maaliif jennaan khayrii irratti wal gargaaruu taqwaa rabbi irratti wal gargaaruu wajjin jireenya gaarii kana beekuu qabdi jechuu kanaaf dubartiin gartanii muslimaa ta aqlii qabdu jaarsa isii fattanuu hin qabdu jaarsa isii haqa abbaa isaatiin mokkoruu hin qabdu haadha isaatiin mokkoruu hin qabdu kana dubbanneetiin hin jirra rasuuli rabbi illee sallallahu alaihi wasallam waan kanatti nu kaasanii jiran rahimni tuni arshii rabbii itti rarraateeti rabbii guddaa kadhatte jedhan yaa rabbi nama maxxanfate naa maxxanfadhu rahmata keetitti nama na mure yaa rabbi muri jetteeni rabbiin kenna beellama isii gale jechuu rahima gartanii abbaa mana isii kutuu hin qabdu yookaan wajjin jiraachuu yookaan haadhatee duuka bahuu jechuun hin qabdu kuni musiibaa yeroo har'aa gadi buute namni waan iimaan hin qabneef abbaan manaallee jallataa waan gartanii iimaanni hin jirreef isii sababa haadhaatiin gadi qaba laa abadan hin barbaachiftu sun maal godhuu qabare hunda isaatu haqa isaa kennuufii qaba jechuu haqa isaa kennuufii qaba erga kana torbaffaa irratti wanni haadha manaa bantuu abbaa qalbii abbaa mana isaa harka isiitti deebisu maal inni beeytu maal inni yoo isinin jedhe wayna kolfitani waa yayyartuu qaaqasheen jettanii irratti hin kolfina maal inni kun qaalluun waan agarte kaayitti noon hin jedhina sagantaa adda bahe waan taateef ija gartanii addaatiin laaluu qabna malee sheekonni maaluma kana qaayiti in maraatte sheekonni akka hin jenne jechuu baarakallahu fiikum yeroo hundaayyuu kana isinitti dhaammachuun waan dirqama narratti ta'eef nama gariitti beeytu hamtuu namarraa qaaqa toltuu gateetiin hamtuu namarraa qaaqa kanaaf ikhwatii fillaahi hamileen teenna insha allahu ta'aalaa manni nama maraatu gammadee akka gaarii gartanii jiraachuudha wanni nuti hajamnu kanaaf ikhwatii fillaahi torbaffaa irratti wanni ani dubartii teenna obboleettii teenna ta islaamaatii dhaamu nadaafaa mana keetiitti jabaadhu qulqullina mana keetii qulqullina har'a nu barsiisaa jettaa ka waggaa meeqa irratti guddanne qulqullina har'a nu barsiisaa naan hin jedhina manni kuni mootummaa jiruuti mootummaa haadha manaatii fi abbaa manaati amirri manaa eenyu inni amirri manaa eenyu inni haadha manaati wallaahi odoo gartanii haga feete gurfaan baay'atteellee bu'aan hin jiru mana haga feete guddaa qabaadhu haga feete bal'aa qabaadhu mana wanni isa keessa jiru haguma feete haa qaaliillee taatu firaasha guddaa siiniidhaan garagaraa maa inni maqaan isii siree garagaraa komadiin maali jedhanii amma waan itti guuran ka zamanaa kana kunnillee haga feete qaalii haa taatu yoo dubartiin nadaafaa isaa hin tolchin yoo dubartiin nadaafaa isaa hin tolchin abbaan manaa mana kanaan ni oodaa beeyta abbaan mana keetii jaarsi kee mana kee kanaan ni oodaa beeyta yoo mana ol seenu yoo gartee hafuura ajaahu arge manni gartanii yoo inni ol seenu ni dhaha akka maleedha fincaan ijoolleen kun achitti fincaahe kun achitti gartanii gadi taa'e mucaan karaarraa hin haramu ufii manni ammoo meeshaan waan biraati abbaan manaa ol seeneetiin mana kana keessa ni taa'a jettaati firaashni kun garas darbame biddilibsiin kun garas jira kun huccuun kun garas jirti laa abadan yaa obboleettii tiyya akkasii miti dubbiin abbaan manaa yoo alaa gale yoo mana bareedaa arge yoo firaasha qajeelaan gartanii afame arge
yoo mana xaragamee nadaafaan isaa akka gaarii jiru arge yoo gartanii hafuura urgaawaa mana keessatti arge ati naddiillee taatu biti waa itti aarsi yoo wannoo dhabde waan itti afuufan yoo dhabde naddi mallee yookaan hixaanu mallee taatu itti aarsi mana kanatti karaa gabaabaadha kun hafuurri fooliin badaan sun akka keessaa badu yeroo hundaa mana kana tooyadhu ati mana kana yeroo hundaayyuu tooyadhu abbaan mana keetii hafuura kana yoo arge ni gammadaa bara manni bal'ateen bu'aa hin qabu furdateelleen bu'aa hin qabu guddateen gurfaan isaa baay'ateelleen bu'aa hin qabu jechuu hedduun abbaa manaa meeqatuyyuu mana gartanii wasakummaa manaatiif jecha manarraa baqate qalbiin qulqulluun bara waan wasaka ni jibbiti mana meeqatu jira manni bal'aan ka abbaan manaa keessaa dheesse mana meeqatu jira ammoo manni laafaan diqqaan gurfaan takka yookaan gurfaan lama ka abbaan manaa yoo alaa gale raahaa itti godhu qalbiin isaa bal'attu meeqa mana meeqa kanaaf dubartiin teenna waan kana na caalaa beeyti ati gartanii na caalaa beeyta yaa obboleettii islaamaa kanaaf mana kana gartanii qulqulleessuun qalbii abbaa manaa keetii miftaaha isaa harkatti deebifachuudha abbaan mana keetii takkatti alaa galeen firaasha qajeelaan tole yoo arge meeshaa seeraan tartiiba qabate yoo arge ni gammada jechuu wasaka hoo dubartii mana ofii hin tolfanne waytuma manaa ol seene maaliin beekama beeytu kubbaayyaa meetiin bishaan itti qiccituyyuu wasaka kubbaayyaan kun gartee shiroo nyaatanii qabatanii kanallee irraan dhiitu xiqqoma akkana bishaaniin lollaate keessuma akkana gooteetiniin lafa keetti qajeeltee tolchiteetiniin saamunaan hin dhiitu waytuma bishaan itti kennu kubbaayyaan garanaan xurii qabaa garanaan harka zayitiitiin qabattee garanaan cilee oyteetiin tuyxee wasaka jechuu subhaanallah kanaaf nadaafaa qabaachuu barbaachisa islaamummaan teenna waan gaariitti nu ajajji dubartiin teenna dubartii gartanii aqlii qabdu dubartii waa qulqulleeffattu jechuu kanaaf dubartii islaamaa irratti wanni waajiba tahu bareeduma mana isii eeguu qabdi kuni irra guddaa bantuu abbaa manaati bantuu qalbii abbaa manaati jechuu jaarsi kuni yoo manni akkatti bareede dalagaafuu deemuun jibbaa bara dalagamaafuu gabbayee man akkana bareedu ka akkana urgaa'u ka akkanatti gartanii yoo keessa ciisarraa haa itti godhan kana keessaa bahee bakkuma dalagaayyuu dhaquun ceemaa bara ofirraa ciisa mana kanatti raahaa ofirraa godha jechuu kanaaf ikhwatii fillaa mana illee tolchachuun barbaachisaadha mana bareechifachuun barbaachisaa mana bareechifachuu dhabuun ammoo hafuurri badaan keessaa argamuun waan gaarii miti abbaa manaa sirraa ari'a abbaa mana keetii mana kee kanarraa sirraa ari'a kanaaf rabbiin keenna subhaanahu wa ta'aalaa jamiilun yuhibbul jamaal rabbiin keenna waan gaarii jaalata kanaaf ikhwatii fillaa atillee akkuma sannatti fakkaataa nadaafaa ni jaalattaa hattaa gartanii diin keennallee nadaafaatti nu ajajaa diin keenna diinaa qulqullinaati diinaa qulqullummaa diinaa bareedumaati kanaaf jajjabaattee mana keellee xaragachuun barbaachisaadha kanaaf yaa ikhwatii fillaa diinaan islaamaa erga akkana tahe nabiyyiin islaamaallee ega waan gaarii jaalate ati waan gaarii hin jaalattuure ni jaalanna jechuu kuni bantuu qalbii abbaa manaa keetiiti yoo inni alaa gale mana kee laali akka inni jiru odoo inni balbala oli hin keenne ati ijateetiin laali mana kee akka inni jiru daaraan garam jira fincaan ijoollee dikeen bookee beeytanii bookeen mana keessaa gartanii garii bar waytuma achi ol seentu bookeen mana keessaa gir jetti maali beeytanii fincaan ijoollee irra taa'aadha ixee bookeen keessaa girrifti laa abadan ati mana kee nadaafaa godhi wayta alaa gale mana kee kanatti raahaa godhu akka waan jaannata galeetti manni kee xiqqaallee haa taatu mana xiqqaasan tolfadhu tartiibatti raradhu kubbaayyaa kee dhiqadhu burcuqqee kee tolfadhu waan qabdu gartanii miicadhu tolfadhu kuni abbaa mana keetii gara kee harkisa malee sirraa alatti hin harkisu tanallee hoodhu sadaqaadha ka itti aanu guddisa ijoolleeti maa jettan guddisa ijoollee maa namichaatu argate jettaa ijoollee inni haa guddisu guddisni ijoollee barbaachisaadha garuu waan qalbii namaa dhukkubsu irraa dubartiin
arra akkam jirti wallahi shaagalamtee jirti hujiidhaan shaagalamte magaalaa dalaydii garana baddii waziifaa qabdi gartee mootummaa jala dalaydii baraa fi ammoo agasmara haajaan itti hin jiru yaa obboleetti akhiraa rabbiin tola sirratti oolee jira rabbiin kenna guddaan subhaanahu wa ta'aalaa tola sirratti ooluudhaaf abbaa manaa sii godhe abbaan manaa olii gadi badee haasii dalagu ati maal gootaa olii gadi badda maal gootaa gartanii aduun si dhoyti maal gootaa qilleensi si dhaha laa ilaaha illa allaahu muhammadun rasuulullaah maal jetti beeytu gariin isii maal godhaa as keessatti na hidha jidaara kana keessatti girgiddaa afuriin natti gartee axire maal godhaa as keessatti hidhama jette maa jettan kanaaf yaa ikhwatii fillah dubartiin islaamaa ka isiin jiraachuu qabdu waama lamaafi abbaa mana isiitii fi ijoollee isiitiif jechuu kanaaf garuu warri baaxilaa mataa dubartii teennaa keessatti maal uuman beeyta aqli isii keessatti maal barreessan dubartiin teennallee sanuma fudhatteetiin ka ofirraa lixxe maa inni beeyta gadi baatee dalagachuu mootummaa iimaana tana keessaa isii luqqisuu hedanii bara dalagaa guddoo dalagaa silaa qaalii ka silaa isiin dalagachuu qabdu keessaa isii luqqisanii keessaa baasanii bara waziifaa guddinna ijoollee subhaanallah guddisuu ijoollee irraa ooddeeni biraa tartee bara ijoollee isii televizoona jalatti dhiiftee biraa lixxee bara karaa irratti gattee biraa tartee bara ijoolleen karaa keessa yaati bilookii keessa yaati waa hila hamaattu isii fudhatee bara ijoolleen bara gaazexaa garagaraa qaraati subhaanallah ijoolleen garaa haadhaa ka isii laafu dhabdee jennaaniin garaa haadhaa ka isii laafu karaamata isii godhu dhabdee jennaaniin waan biroo barbaaddachuu ofirraa lixxee bara karaa keessa ijoolleelleen yataamaa taate bara odoo jirtu odoo abbaa fi haati irra jirtu yataamaa taate ijoolleen abbaan garas badaami dalagaaf haatillee garana baddi dalagaaf khalaas namuu galgaluma walitti galaan baashaa bitate yookaan hamboorgara moo maali jettan kana bitate yookaan walitti dawalee ati nuu biti waliin jedhee galgala walitti galaa ijoollee bakka kana oolte yookaan televizoona jala oolti yookaan waa hila gaarii keessa oolti yookaan karaa gubbaa oolti ijoolleen yataamaa taate bara ليس اليتيم من انتهى أبواه يتامى جتون نما أبا في هاتي سائر رادوتي ببرا زمن أما يتامى جتون إنو نبيتا يتامى جتون نما هادا في أبا قبو كاو في جرو شاغلم هاتي اللين إفتي برالتي أبا اللين إرا شاغلمي خلاص جولين سن يتامى تاتي هفتجتو حديث ابن عمر كيست رسول ربي ماجدا حديث صحيحين كيست رفيه المرأة راعية في بيت زوجها جدا دبرتين تيسيتو أمنا جار سايسي كيست جدا شوف والرسول ربي جدا دقي أتي هدوسا كان رسول ربي إرى أتي مان قبسي فالنئفا رسول ربي إرى مال قوتا فرنجي جلا أمتا قرتني كفارا جلا واغورتا مال جلا الرسول ربي هاتي mana abbaa manaa isii keessatti tiisituudha waan tiisite san illee irraa gaafatamti yoo guyyaa qiyaamaa rabbi si gaafatee mucaa karaa raggatteetiin hin dalagaaf lixxe saniif yoo rabbiin si gaafatee akkam goota dalagaaf jettee ati lixxe guyyaa qiyaamaa yoo rabbiin kee si gaafate akkam taata akkamitti jalaa bawwedda yaa ayyuhalladhiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naaran waquuduha annaasu walxijaara guyyaa kana maal taata guyyaa gartanii ibidda jahannam wanni isin qabsiisan ilma namaa taate akkam godhuu heddaati daa'ima kee karaa irratti gatte dalagaa barbaadda jettee lixxe ni'maa rabbiin sirratti oolee abbaa manaa kafana sii godhe naan ga'u kuni naan taane kuni jettee gadi baate akkam taata laa ilaaha illa allah muhammadun rasuulullah kuni musiibaadha kanaaf yaa ikhwatii fillah maal barbaachisa dubartii muslimaa irratti manni isii kuni mana gartanii mootummaa isiitii mana mootummaa isiitii ka mujtamacni islaamaa keessaa bahuu mana kana keessaa dhiira baasuu qabdi dubartiini akka gartanii faara dhawanii gadi baasan kanatti ummata goota baasuu qabdi dubartiin mana keessaa culamaa mana keessaa gadi baasuu qabdi hoggantoota islaamaa mana keessaa gadi baasuu qabdi warra diin islaamaatiin biyya banu biyya gartanii addunyaa tana gartanii banu gadi baasuu qabdi abxaala akkanaa ka akka khaalid ka akka hamzaa ka akka gartanii sahaabaa rasuula gadi baasuu qabdi mana keessa teettee oomishuu qabdi dubartiin mee hin gartanii isin kinniisa mootiin kinniisaa maal dalaga achuma taa'eetiin hin hojjetu
بودا سني وان إني قد ياسسن أغرتني المولي إنا لله وإنا إليه راجعون أرى مصيبان بكا هندايو والقيتيت ننجر تججو يا إخوتي في الله دوبا هاتي منا يومنا أودي يومنا كيسا قد باتي على أولتي إن نمني قرتني منا كيسا ديرا قد باسو يو إسين لقوفيتين دلقا بربادتشو في الراليتي مقالا كيسا يو إسين موديل مقارا قرا بربادو سوكي كيسا بدي يو إسين يوم أفت أما باي أفت هاروا بربادتشو قرتي مقالا كيسا في الراليتي إنو نمني جولي قدسو منا كيسات يا أبوليت إسلاما إنو نمني جولي سي قدسو كناف يا أبوليت آخرة يو أتي وجولي تيتنا قد قبتت نين قدفتي وجولي تي قرآن قراتفتي ويتأبان منا على قلو سيهي جولي إسا قرآن قراتيس فضائل إسلاما سيهي برسيس أكاتا صلاة سيهي برسيس جولي تي تدبرا إسي جيتي أكاتا إسين اتفت حجاب إسي أكاتا إسين اتفت سيهي برسيس يو أرقى أبان منا كن أكمتا هنغمد مو هنغمد مال جتن yoo sihii wayta masgida rabbii dhaqu ujoolleeti harka lamaan qabattee masgida rabbii ittiin deemu ilaalatti arge abbaan mana alaa dhufaa jira bara ilaalatti arge ati ijoollee isaa qabattee masgida ittiin deemta hagamta akkam gammada abbaan manaa kun wallaahi akka ajaa'ibaa kanatti gammada jechuu kanaafuu abbaan manaa kun si dhiiseetiniin gara biraa deema jetta ammati sihii akkatti ijoollee quraana qaraayitu wayta inni alaa galu ijoolleen isaa quraana qaraati ati bira teettee quraana qaraatiftaa إني قرتنيتنين ويتعالى قالوا ذكري ربي رتقلا وجولين ساتي تيتي قرآن ربي قرات صلاة ذكري ربي قوتي هاتي منا منا كيسة تيتي قرآن جولي قراتي فد أبان منا كن أما سيديسي قربرا بدجتاتي يا إخوتي في الله يا أخواتي في الله يا أبليتي آخرة وجولي قدسون لين قراء إسلام رت جولي قدسون qalbii abbaa manaa keetii qabatee gara kee deebisa sababa ijoollee isaa diin rabbii irratti ati guddisuutiif jecha yoo waan badduu yaadellee dhiisee irraa deebi'aa beeki kuni amaanaa ani siidhaamu waan an amma siidhaame 7-8 kana yoo qabatte hin najjahta jechuu abbaan mana keetii si harkaa bayuu hin dandahu ka amma gartanii faranjii walitti yaamtanii wal dhukkee walirraa kaaftanii mana murtii wal dhaabdanii wal ariitan kuni diin islaamaa keessa hin jiru yoo ati haala amma dubbanne akhlaaqa bareedaa 7-8 amma nuti lakkooyne kana harkaa qabaatte wannummaa wal isin dhabsiiseeyyuu hin jiru akhlaaqa walii baruu barbaachisa akhlaaqa walii beekuu barbaachisa haati mana abbaa mana akhlaaqa isaa baruu barbaachisa waan inni jibbu beekuu qabdi waan isin jibbitu innillee beekuu qaba yoo akkanatti walii beekanii waliin hojjetan wallahi hin najjahani gaaf tokko namni wahii dubartii fuudha addunyaallee ni qaba akka gaarii duniyaa qaba dubartii fuudhee ima gadi dhiisa ji'a takka faa ji'a lama faa 7 faa 15 akkanuma gadi dhiisa dubartii waf jedhee gaafa kaanii takka kadhate dhaqee kadhatee wayta waan mahrii dubbatanii waan jiraa mara fixanii geessan yaa bada tana jedheen rakkooti yesitti himadhaanarraa fuudhii jedheen maa inni rakkoon ta'e hedduu dubartiiwwan na jalaa baatuun ani akhlaaqan qabu yoo aare hin lola aarii gartanii dandahee hin qabadhu mushkilaan tiyya tana yoo na jaalatti natti heerum yoo kana diddullee taate kunoo karaan kana jedhee itti hime namni badaan jetteen namni badaan nama aarii ati aartu san si aarsetu irra badaadha sirra jetteen nama santu irra akhlaaqni isaa badaadha jetteen argitanii maal jedhe duuba ka 15 ji'aan 7 gadi dhiisu san jaartii san waggaa 20 mushkilaa tokko malee waliin ta'enna jedhe waggaa 20 wal baruu irraayi kanaaf yaa ikhwatii fillah hedduu ummanni duraanii walii dhaaman hedduu walii dhaaman akkaataa qalbii abbaa manaa isii haati manaa itti qabattu walii dhaamaniitiin hin jiran mee dubartiin takka maal ilma intala isiitii dhaamte gaafa ofirraa heerumsiiftu mee haa dhageennu umaamaa binti alxaaris jedhaniini intala isii iyaas binti cawfii nama jedhamtu gaafa isiin heerumaaf deemtu waa dhaamteef nasihaa ajaa'ibaa dhaamteef gurraan narraa fudhadhu gurra naabani qalbii naabaniiti narraa dhageeffadhu sii hima akkuma waan har'a heerumaa jirtutti narraa fudhadhu akkuma waan har'a heerumaa jirtutti narraa fudhadhu yaa obboleettiitiyya qaata bira tarree nuti
waan warri amma heerumu walitti haasawnutti haasayaan jedhina har'uma tana akkuma waan guyyaa har'aa heerumtuutti qabadhu atillee har'uma heerumaa marti keessanuu abbaa manaa keessaniitti maal jettee dhaamteef mucattii isii harka qabattee achiin baateet yaa mucattiitiyyaa jetteen bara namni gaariin hatta yeroo sanillee nasihaa walii godhuun dhiisu gariin dubartii maal gooti beeytu guyyaa intalti isii heerumtu yookaan oluma garagaltee dubartii wajjin shaagalti yookaan hin bootti yookaan maalii taati nasihamaan qaddamtuuf intala isii tana nasihamaan himtuufi bara waan akkanaatti waajiba waan akkanaatti sunnaa jettee ittiin himtu yookaan ol deebitee furrii ofirraa fudhatti mucattiin na biraa deemteef bara khidmaa saniif boottii bara waan biraa taatee maan yookaan ammoo tinuu dubartii waliin shaagalti guyyaa cidha isiisan yookaan fuudha isii yookaan heeruma isiisan laa dubartiin aqlii qabdu yeroo zahmaa akkasitti biyyi jiru san mucattii isiitii waa dhaamti waan isiin dhaamteef caqasi laa ilaaha illallah muhammadun rasuulullah yaa mucattiitiyyaa jetteen odoo dubartiin narraa dhagaa jirtanii miti odoo dubartiin abbaa manaa irraa ka duroomtu taate yookaan ammoo odoo dubartiin duruma abbaan manaatii fi haati manaa qabaniin ka duroomtu taate silaa gartanii si heerumsiisuu hajaa ittiin qabnu nuti duruma qabnaa jetteen jaarsa keetirraa ni duroomna silaa jetteen laakiin dubartiin dhiirumaaf uumamte dhiirtillee dubartimaaf uumamtee beekii jetteen silaa ittiin hajamnu abbaa mana keetii kana nurraayyuu silaan deemtu garuu dubartiin dhiiraaf uumamte dhiirtillee dubartimaaf uumamtee beekii jetteen yaa mucattiitiyya jetteen mana keessatti guddatteen gargar bahaa jirta karaa hin beeyne bakka hin beeyne dhaqaa jirta waahila duraan wal hin beeynetti gartanii dabalamaa jirta namicha itti dhayxu tana akka gabraa tahii fi gabricha sii tahaa jetteen maal jetteen dhageettanii ati akka gabraa tahii fi gabricha sii tahaa jetteen argitanii miti gabricha sii tahaa jetteen tole waa kudhan isaa eegi jetteen waa kudhan eegii fi namicha kana waa kudhan qaat godhii eegiif hin dagatini jetteen maal inni waa kudhan caqasi kaa obboleettitiyya sii hima tokkoffaan isaaf mataa gadi qabadhu jetteen waan inni sii kenne irraa fudhadhu mataa isaa gadi qabadhu jetteen mataa itti ol hin fudhatini takka talammataa maa inni waan inni siin jedhe tole jedhin tole marhabaa tole akkana jedhiin lama sadaffaan bakka ija isaatii fi bakka funyaan isaa soqi jetteen maal jechuu amma dubbii kana namni naa himtan jirtani obboleettiin teen funyaan isaatii fi ija isaa eeggadhu jetteen maal jechuu hin dhayin jechuudha funyaan keessa maal jettan ija keessan dhayin funyaan keessan dhayin jechuudha funyaanii fi ija eeggadhu jechuun maal inni laa abadan akkasii miti maal jechuu dhageette ijji isaa waan inni jibbu akka sirraan agarree jechuu waan inni jibbu akka sirraa hin agarre ijji isaa funyaan isaallee waan sirraa ajaahu akka hin ulanne jechuu yaa Allah maal jechuu jara dubbiin kun amma maal jechuu hafuura badaa sirraan urgeeffatin jechuu dubartii gari jiraa bara dubartiin gartee wanni marti irraa dhawu ati nazaafaa qabaadhu waan fokkataa sirraan argin abbaan manaa keeti shunkurtii qullubbii maalii fincaan ijoollee wanni jiraa marti sirraan dhahin eeggadhu kanallee yeroo abbaan manaa alaa dhufu ijoollee teellee dhiqiiti yoo lafa kaa'i huccuu biraa jijjiiradhu huccuu ijoolleen duydatti si fincooytee duydatti si albaateetiin sirraa ajaa'illee sanbaafadhu huccuu biraa godhadhu eegi akka hafuura badaa sirraan agarre abbaan manaa ijaanillee waan badduu akka sirraan agarre furrii fudhataan deemin biratti furrii hin fudhatin abbaa manaa keetii fuuldura teettee furrii hin fudhatin Allahu akbar maal jetta sheeka jetta
wallahi hin fudhatin dura teette hin akkifatinillee biraa gadi bahi furrii fudhadhu deebi abadan irraa fagaadhu bootaa furrii fudhachuuttillee irraa hiqi homaan jedhu kun abbaan manaa kiyyaa homaan ta'u hin jedhin duraa wal beeynaa homa takkaami rakkoon qabu hin jedhin rakkoo qaba gaafa tokkooyyuu ceemma bira teettee furrii fudhatin yookaan furriin tuni guddoo ta'uutu mala gadi bahiitii fudhadhuuti ol deebi maal godhaa sirraa arga kanaaf waan hafuurri dhawullee sirraan argin kan agartanii isintu narra beekaa haganarra keessa achi hin deemu shanaffaan maa inni shanaffaan yeroo hirriba isaa eegii jetteen yeroo nyaata isaallee eegii jetteen jahaffaan yeroo hirriba isaa eegii shan jahaffaan yeroo nyaata isaallee eegii jetteen maal jechuu yeroo inni rafu hirriba isaa eegi jechuu bara dubartiin gariin jaarsa kana rafee dhiisee qubaan qabdu dura raftii bara watanni alaagalu isiin korreftiin rafti bakka kana jiraa isaayyuu quban qabdu laa abadan siree isaa tolchiif hin rafin haga fedhe haa turu inni taa'ii eegi watanni alaaseen maa akkatti azaanu gootan abbaa ibalu akka wayta saniirra taa'ee akkatti si eegaa miti jedhin wallaahi hin gammada ati kun rakkattee hirriba gamaa gamana mugaa garana jigaa eedaa miti inni ammoo sanuu gammada teettee nu eedi jaartiin tee narraftu jedha yookaan ammoo maal aqlii qabdi sun ganaa balbalatti tumna nu jalaayyuu dhageetti yoo naqaata hirriba garaachaan geette jedha wayta alaa galu laa abadan eeggadhu ati sanillee nyaata isaallee eegi waytee alaa galu namni gariin beelahee galaa beeyta hin beelahaa umriin isa dhumee alaa galaa waa lafaa qabaadhu ati homata yaa ta'u waa lafaa qabaadhu awwaalii kaadhu ijoollee jala ijoolleen na jalaa fixaa ijoollee wannoo kortee si jalaa nyaatti ka abbaa mana keetii bakkitee ijoolleen nagarretti awwaali ka abbaa mana keetii bakka ijoolleen hin garretti awwaali dhoysi ijoollee jala ijoollee garii jira bara akkanumatti bootaa haati waa keettuun beeyti yoo qixxaallee ta'e gilgilii isiin keessa keettuun beeyti wayitee haati olaa deebitu ijoolleen fixxe qixxa homaa lafa hin jiran abbaa wayita alaa galu gana oytee korkor goote oytee dhiquuf maa akkas ta'a laa abadan wayita inni alaa galu homata yaa ta'u wahin lafatti eegi beelli tun bara nama dallansiifti nama gartanii ibidda bilbila namatti taati hirribni ammoo yoo nama dide yookaan bootaan hirribaa yoo namaan tolin wal nama lolchiifti bootaan hirribaa yoo namaan tolin wal nama lolchiisa wayita maraa isumatu itillee afata wayita maraa isumatu firaasha dhadhawata ati dhadhahii qopheessi eegin dubartii garii jira bara bakka teettee yoo olin kaatu mucaa gudee darra kaayattee midiriirfattee teetti khalaas inni hirribni mataa gara isa galchee wayita dhufe ofii firaasha afata mukkuree isaa miskiina rabbii an ijoollee waliin rakkadheenan agartuure jettiin harka kam qaba harka lama qaba ka harkaa qabu kun ijoolleen agartaa waliin rakkataa jira mucaan laa mucaa keellee walumaan rakkadhu keessattuu abbaa manaa keetii eegi yoo inni sirraa deeme mucaa kana waliin rakkatta yoo abbaan manaa keetii kun manaa bahe daran mucaa kana waliin rakkatta kanaafuu eeguu si barbaachisan sanillee tole waa meeqa himne waa hagam himne waa jaha himne 7 addunyaa isaa eegii ijoollee isaallee eegii jetteen yaa Allah maal jechuu addunyaa isaa tiisii jetteen ka dhufe marti waa sirraan ergifatin ka alaa dhufe marti mee abboo fardi keessan tokko eessa jira kun achi jira qabadha laa hin kennin fe'umaa wahii mee fe'umaa wahii itti ajabne harqoota wahii yookaan noohee yookaan digaree wahii itti ajabne mee abbaan kadir arran jirani arran saqallee isaan digaree wahii nuu kenna hoo'a laa donya ta'i bakka kanatti addunyaa abbaa mana keetii irratti donya ta'i rabbillee itti gaafatanatti hin fakkaatu bakka sanitti addunyaa abbaa mana keetii isa duuba hin kennin yoo inni hayyame malee ijoollee isaallee eegiif kophee itti godhuu uffata irraa miicuu akka gaarii gartanii kunuunsuu nyaata itti kennuu yoo guyyaa mara waytanni alaa galuu mucaan booyoo nyaata dhabe jedheetiin guyyaa mara abbaatti himate abbaan kun akkamta maal ati manaan adaladda siin hin jedhu wallaahi ni jedha kanaaf obboleettii tiyya kanallee eegiifii jettee dhaamteef sagalaffaa maal dhaamteef beeyta waan inni siin jedhen didinii jetteen marhabaa jedhin jetteen kurnaffaan maa inni dhageettee sirrii isaa hin facaasinii jetteen yoo amrii inni siin jedhe didde
qoma isaa keessatti waa dhalatanii yoo sirri isaa facaafte ammoo namichaan kun booda ahadiisitti diiga ganuusi gana yoo sirri isaati facaafte eeggadhu jetteen waa 10 kana dhaamtee fi akkanatti ofirraa geeggeessite icciti akkanatti ofirraa geeggeessite mucattii ofii yaa obboleetti akhiraa ati waan amma dubbanni kana yoo harkaa qabaatte miftaaxni yookaa bantuun yookaa furtuun qalbii abbaa manaa keetii harka kee jiraa beeki akkasitti gartanii jajjabaadhu rabbillee irratti si haa gargaaru qalbii abbaa manaa kiyyaa bana jettee karaa gartanii shari'aatiin hin tahinin ittiin deemini karaa gartanii yahudaan karaa gooteen ittiin deemini cabsuudhaaf ittiin deemini abbaan manaa gartanii akkasii miti yoo inni si bira jiraate gaaddisa keetii gaaddisa isaan toltaa yoo isa jala hin jiraatin atillee namuma argituyyuu gartanii amma waa jechuu hin danda'u ani kanaaf yaa obboleetti akhiraa jajjabaadhu siin jedha zamanni akhiraa kun zamana badaadha zamana namni gartanii karaa bahe hundattuyyuu mushkilaa argu odoo akkanatti mushkilaan kun jirtu yoo ati abbaa manaa keetii akhlaaqaa fi waan amma dubbanne kanaan hin qabatin yoo inni si biraa bahe ni rakkatta lamuu itti deebi'uun keellee gartanii ni jabaata baarakallahu fiikum wajazaakumullahu khayran inshaa allahu ta'aalaa torbaan dhufu waan biroo muhaadaraa biroo qopheessinee dhihaannaa har'aaf sa'atillee waan deemee jiruuf asumatti walirraa dhaabnaa وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته